Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu karaa ittiin Facebook irraa qarshii argachuu dandeessan karaalee 5 isinitti agarsiisa. Egaa kanaan dura karaa ittiin YouTube irraa qarshii argachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Akkanumallee karaa ittiin TikTok irraa qarshii argachuu dandeessan isinitti agarsiiseera. Akkanumallee karaa ittiin Instagram irraallee qarshii argachuu dandeessan isinitti agarsiisee ture. Har'a immoo karaa ittiin Facebook irraa qarshii argachuu dandeessan karaalee 5 isinitti agarsiisa. Hanga dhuma video kanaatti daawwachuun dagateeraadha. Nageenya isin daganne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofa Maraatti bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabaja isin haadha qabu jecha. Har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jira. Video kana keessatti karaalee ittiin Facebook irraa qarshii argachuu dandeessan karaalee 5 isinitti agarsiisa. Karaalee kanneen 5 itti fayyadamuudhaan Facebook irraallee qarshii argachuu dandeessan. Akkuma TikTok irratti, YouTube irratti akkanumallee Instagram irratti qarshii hojjechuu danda'amu. Facebook irratti illee qarshii hojjechuun ni danda'ama. So karaalee kanneen itti fayyadamuudhaan Facebook irraallee qarshii hojjechuu ni dandeessu. YouTube irratti barnoota isin fayyadu isin qarqaaru argachuu barbaadan bakki kun bakka sirriidha. Subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like, share gochuudhaan eegaladha. Video har'aa keessatti kan ilaallu karaalee ittiin Facebook irraa qarshii argachuu dandeessan 5 isinitti agarsiisa. Egaa duraan dursee Facebook irraa qarshii argachuun ni danda'ama kan jedhu gaafii kana deebisuun murteessaadha. Facebook irraa akkuma social media kamiyyuu qarshii argachuun ni danda'ama. Karaalee yookaan steepiiwwan amma isinitti agarsiisu kanatti fayyadamuudhaan Facebook irraallee qarshii argachuu ni dandeessu. Duraan dursee Facebook irraa qarshii hojjechuu keessaniin duratti Facebook irraa qarshii argachuudhaaf wantoota guutuu qabdan yookaan immoo wantootni isin gochuu qabdantu jira. Tokkoffaan immoo dhaggeeffattoota koo Facebook page banachuudha. Akkuma baay'een keessan beektan kanaan dura isin barsiisee ture Facebook page akkaataa ittiin banachuu dandeessan. Kanaan dura video isiniif hojjedhee jira. Video sana ilaaluudhaan Facebook page mataa keessanii banachuu qabdu jechuudha jalqaba irratti. Tokkoffaa Facebook page yoo qabaattan ergasii seera poolisii yookaan immoo seera Facebook yoo beektan salphamatti Facebook irraa qarshii argachuun ni danda'ama. Facebook irraa qarshii argachuun salphamatti danda'ama. Akka YouTube dha yookaan immoo akka social media adda addaa isin rakkisu salphamatti follower baay'ee argachuu waan dandeessaniif salphamatti qarshii hojjechuu ni danda'ama. Amma karaa ittiin Facebook page irraa qarshii argachuu dandeessan step dhaan isinitti agarsiisan hordofaadha. Tokkoffaan karaan ittiin Facebook page irraa qarshii argachuu dandeessan In-stream ads kan jedhamutu jira. In-stream ads kanatti fayyadamuudhaan video daqiiqaa 3 olii gallakkisuudhaan Facebook page keessan irratti jechuudha qarshii hojjechuu ni dandeessan. Karaa kanaan qarshii hojjechuudhaaf in-stream ads kanarratti qarshii hojjechuudhaaf seerota guutuu qabdantu jira. Tokkoffaan poolisii yookaan immoo seera Facebook eeguudha. Jalqaba irratti kan argannu isa kanaadha. Seera Facebook yookaan immoo poolisiin Facebook page kana maalidha kan jedhu muraasa isinitti agarsiisu. Tokkoffaan copyrightidha. Copyright video namoota tokko fudhachuudhaan TikTok irraa, YouTube irraa bakka adda addaa irraa video namaa ta'e fudhachuudhaan itti fayyadamu jechuudha. Seera copyright baay'een keessan ni beektanii. Social media baay'een miidiyaaleen hawaasa copyright ni qabu waan ta'eef akkuma social media kamiyyuu Facebookinis copyright seera copyright ni qaba. Video nama kamiyyuu fudhachuu hin dandeessanii jechuudha. Copyright dhaggeeffattoota kan koo warroonni YouTube itti fayyadamtan YouTube irraa fayyadamtanii Facebook irratti yoo kan video gallakkiftan ta'e copyright isinitti arguu danda'u. Akkanumallee TikTok irraa bakka barbaadan irraa miidiyaa kamirraayyuu video nama fudhatanii itti fayyadamuun hin danda'amu jechuudha. Inni jalqaba copyrightidha. Inni lammaffaa immoo dangerous video kan jennu yookaan video jibbisiisoo ta'e yookaan immoo video baay'ee cimaa ta'e namoota miidhaa argisiisan nama yeroo ajjeesan akkasuma ta'uu danda'a wantoota baay'ee jechuudha. Wantoota baay'ee dangerous video kan jennu wantoota akkasii itti fayyadamuu dhabuudha. Inni biraa immoo baala nama hadoochan suusiiwwan adda addaa baala nama hadoochan wanta akkasii kanneen video wanta akkasii argisiisu. Tasumayyuu itti fayyadamuu qabdan. Wantoota kanneen beekuun murteessaadha. Poolisii yookaan seera Facebook keessaa murteessaan isa kana waan ta'eef tokkoffaa poolisiin isaanii copyrightidha. Lammaffaan immoo dangerous videodha. Sadaffaan immoo baala adda addaa baala nama hadoochu sammuu nama hadoochu wantoota miidhaa namarraan gahan kanneen argisiisuun hin danda'amu videodhaan jechuudha. Tokkoffaan seera Facebook eeguudha. Lammaffaan immoo follower 10,000 ol horachuu qabdan. Qarshii irraa hojjechuudhaaf karaa kanaan qarshii hojjechuudhaaf follower 10,000 ol horachuu qabdan Facebook page keessan irratti jechuudha. Sadaffaan immoo ji'a 3 keessatti yookaan immoo guyyoota 90 keessatti video isin gallakkiftan namni 60,000 ol daawwachuu qaba. Facebook irratti salphamatti namni 60,000 ol daawwachuu ni danda'a salphaadha waan ta'eef boost isiniif godha. So social media mataa isaaniitiin iyyuu wal dorgommii irra jiru waan ta'eef boost isiniif godha. Video isin gallakkiftan 60,000 argachuun salphaadha. Nama 60,000 video keessan guyyaa 90 keessatti daawwatamuu qaba. Sadaffaan afraffaan immoo video 5 gallakkisuu qabdan. Facebook page keessan irratti video 5 gallakkisuu qabdan. Wantoota dura isinitti himuudhaaf yaali seera yookaan poolisii Facebook eegdanii akkanumallee video jibbisiisoo ta'uu gallakkisuu yoo baattanillee akkanumallee follower 10,000 olillee yoo horatan video 5 yoo gad lakkisin monetization yookaan monetize ta'uu hin dandeettanii jechuudha Facebook irratti. So kanaaf
viidiyoo 5 gallakkisuun murteessaadha. Wantoota kanneen shanan yoo kana eegdan ta'e salphumatti karaa kanaan in stream ads kanatti fayyadamuudhaan monetization erga gootanii booda qarshii irraa hojjechuu ni dandeessu. Lammaffaa karaa lammaffaan ittiin Facebook page irraa qarshii hojjettan ads or reel kan jedhamutu jira. Viidiyoo gaggabaaboo Facebook irratti gallakkisuudhaan akkuma TikTok akkanumallee Instagram irratti viidiyoo daqiiqaa tokko gadi gallakkistan asirrattis viidiyoo daqiiqaa tokko gadi gallakkisuudhaan beeksifni akka irratti adeemu gochuudhaan dhaggeeffattoota koo qarshii irraa hojjechuu ni dandeessan. Inni steepiin jalqabas beeksisatu irratti adeemsifama akkuma YouTube irratti adeemsifamu. Inni kunis beeksifni irratti adeemsifama viidiyoo jalqaba irratti dhuma irratti jechuudha. Ergasii immoo qarshii irraa hojjechuu ni dandeessan viidiyoo gaggabaaboo jechuudha. Reels kan jedhu bakka viidiyoo gabaabaa itti gallakkiftan qaba. Ergasii immoo achirratti viidiyoo gallakkisuudhaan monetization ta'uu ni dandeessan. Reels kanarratti yookaan immoo ads or reel kan jedhamu kanarratti maal yoo guunne settingii kana yookaan monetization ta'uu dandeenya yookaan immoo qarshii irraa hojjechuu dandeenya kan jedhu ammoo amma itti haaceen. Tokkoffaan akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaale poolisii Facebookidha eeguu qabdan. Seera Facebookiin baasee gallakkise san guutumaan guututti eeguu qabdan. Lammaffaan immoo viidiyoo qulqullina qabu yookaan high quality qabu gallakkisuudha. High quality viidiyoon isin gallakkiftan yeroo hundayyuu high quality qabaachuu qaba. Akka TikTok yookaan immoo akka YouTube miti high quality qulqullinaan viidiyoo qulqullina qabu waraabuu qabdu jechuudha. Sadaffaan immoo seerri kun social media kamiyyuu irratti hojjeta. Waggoota 18 ol ta'uu qabdan. Asirraa qarshii hojjechuudhaaf waggaa 18 ol jechuun emailii keessanii yookaan immoo wanta ittiin bantan emailii keessanii yoo bantan waggaa 18 ol ta'uu qaba. Emailiin keessan yeroo create ittiin gootan jechuudha. Waggaa ijoolleedhaaf kan ta'u viidiyoo of keessaa qaba yoo ta'e monetization ta'uu hin dandeessanii. Kanaafiyyuu ad in reel kana keessatti hojjechuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu waggaa 18 ol ta'uun dirqamaa jechuudha. Egaa seerota kanneen yoo kan guuttan ta'e salphumatti dhaggeeffattoota kan koo ads in reels kan jedhu kanarratti monetization on isiniif taati. Ergasii immoo monetization san seera isaa guutuudhaan ergasii immoo qarshii irraa hojjechuu dandeessan. Karaa lammaffaa isa kanaadha. Karaan sadaffaan immoo karaan ittiin qarshii irraa argattan Facebook star kan jedhamutu jira. Stariiwwan adda addaa Facebook viidiyoo keessan irratti sassaabachuudhaan akkuma asirratti argartan starii adda addaa. Stariin kun qarshiidha. Gara qarshiitti jijjiirtanii starii kana namoonni giiftii adda addaa kennaa adda addaa isinii kennuudhaan starii kana walitti sassaabachuudhaan ergasii immoo gara qarshiitti jijjiirtanii qarshii san baafachuu ni dandeessu jechuudha. Karaa kanaan illee Facebook starii kanatti fayyadamuudhaan qarshii hojjechuu ni dandeessan Facebook irraa jechuudha. Inni kun immoo dhaggeeffattoota koo isa duratti isinitti hime lamaan durayyuu kan isiniif guutuudha. Fakkeenyaaf wanta kana hojjechuudhaaf tokkoffaa poolisii yookaan seera YouTube eeguun murteessaadha. Lammaffaa immoo dhaggeeffattoota koo filoora 500 ol qabaachuu qabdanii filoora 500 argachuun salphaadha. Wantoota kanneen yoo kan guutan tahee salphumatti Facebook stariin kun on isiniif taati. Ergasii monetization gochuudhaan starii kana namoonni akka isiniif kennaadha qarshiidha. Starii adda addaa walitti sassaabachuudhaan starii kana immoo gara qarshiitti jijjiiruudhaan baafachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessan. Karaan sadaffaan karaa kana. Afuraffaan immoo subscription isa jennudha. Subscription baay'ee isinitti agarsiisee jira. YouTube irratti illee akkanumallee TikTok irratti illee Instagram irratti illee jira. Subscription jechuun namni mataan isaayyuu viidiyoo keessa daawwachuudhaaf viidiyoo isin gallakkiftan yeroo hunda Facebook irratti jechuudha. Viidiyoo san daawwachuudhaaf murteessee ji'atti qarshii isiniif kafaluudha. Qarshii hamma ta'e isintu murteessa. Qarshii san kafaluudhaan ji'a keessatti viidiyoo isin gallakkiftan ni daawwata itti fayyadamaa jechuudha. Namoonni mataa isaaniiyyuu heeyyamanii isiniif ji'atti kafaltii kafaluudhaan isin daawwachuudha. Fakkeenyaaf diraamaa adda addaa yoo kan hojjettan ta'e baacoo adda addaa wantoota nama gammachiisan nama hawwatan nama gammachiisan yoo kan hojjettan ta'e salphumatti isa kanatti fayyadamuu dandeessan. Subscription baay'ee karaa cimaadha. Karaa kanaan namoonni akka isin daawwatan akka isin faana bu'an gochuudhaaf kana irratti hojii guddaa isin gaafata. Hojii kana erga hojjettanii booda namoonni isin faana bu'uudhaaf viidiyoo keessan daawwachuudhaaf kafaltii isiniif kafalu. Ergasii immoo karaa kanatti fayyadamanii viidiyoo san ni daawwatu. Isiniif immoo kafaltii galii ni galchuu jechuudha. Kan karaan wal fakkaatu Netflix ilaaluu ni dandeessanii. Netflix aappii jedhamu ni beektan baay'een keessan achirratti kafaltii jedhanii kafaltanii ergasii immoo fiilmiiwwan addunyaa kana irratti darban hundayyuu fiilmiiwwan achirratti argaman buufachuu ni dandeessan. Kafaltii garuu Netflixiidhaaf ni kafaltanii ergasii immoo isin immoo viidiyoo adda addaa diraamaa adda addaa fiilmii adda addaa ciccimoo addunyaa kana irratti beekamtii qaban hunda Netflix irraa ni argattu. Kafaltii waan kafaltaniif qofa achirraa buufachuu ni dandeessu. Garuu Netflix irratti osoo qarshii hin kafalin fiilmii adda addaa fiilmiiwwan bebbeekamoo ta'an buufachuu ni dandeessan. Inni kunis isa kanadha. Inni subscription jennu jechuudha Facebook irratti. Namoonni viidiyoo keessan san daawwachuu yoo barbaadan ittiin bashannanuu yoo barbaadan kafaltii isiniif kafalu. Dirqama isiniif kafalanii viidiyoo san itti fayyadamuu jechuudha. Kanaafiyyuu isin dirqama namoota san yoo hawwattan yoo ofitti harkiftan salphumatti qarshii irraa hojjechuu ni dandeessan. Shanaffaa
Karaan shanaffaan immoo dhaggeeffattoota koo brand content ka jedhudha. Kana isinitti agarsiisee ture miidiyaa social media hunda irra ni jira. Brand content jechuun dhaabbata adda addaa wajjin wal quunnamuudhaan isaaniif beeksisa hojjettanii ergasii immoo beeksisa san gallakkisuudhaan itti fayyadamuu dandeessa. Fakkeenyaaf kaampaanii tokko walii galtee uumtanii sekendii muraasaaf yookaan immoo daqiiqaa tokkoof viidiyoo bakka waa'ee kaampaanii sanii yookaan immoo warshaa sanii ibsu erga hojjettanii booda warshaa sanarraa kaffaltii ni argattu jechuudha. So brand content jechuun isuma kana. Waa'ee caammaa tokko fakkeenyaaf warshaan tokko caammaa oomisha yoo jennu caammaa san ni beeksiftanii ergasii immoo warshaan sun kaffaltii isiniif kafala. Kaffaltii sanarraa ni fayyadamtan warshaa saniif immoo beeksisa ni beeksiftu jechuudha. Kun kan ta'u tokkoffaa Facebook page sanarratti follower baay'ee qabaachuu qabdan. Poolisii Facebook eeguu qabdan wantoota duraan isinitti himuudhaaf yaalesan hundayyuu guutuu qabdanii jechuudha. Karaalee kanneen shananitti fayyadamuudhaan dhaggeeffattoota koo Facebook irraa qarshii hojjechuu ni dandeessan. Facebookiin irraa kaffaltiin argamu baay'ee cimaadha. So akkuma social media kamiyyuu asirraas qarshii hojjechuun ni danda'ama. Online irratti bilbila keessanitti, laptopii keessanitti wanta qabdanitti fayyadamtanii qarshii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Dhumarratti wanta tokko of eeggannoo tokko isiniin gahuu barbaada. Keessattuu warroonni Facebookii fi Instagram qabdan skaamaroota yookaan immoo hattoota cimootu jira asirratti. Linkii adda addaa isiniif erguu inboxiidhaan seera kana waan cabsitaniif akka isiniif sirreessinuuf linkii kana tuquudhaan seenaa isiniif sirreessina isiniin jenna akka nama kaampaanii Facebook irraa isiniif ergameetti godhanii isin hatuudhaaf yookaan akkaawuntii keessan hatuudhaaf linkii isiniif ergu. Linkii san kilik yeroo isin gootan paaswordii fi akkaawuntii keessan guutumaan guututti hackni godhu ni fudhatu jechuudha. Ni hatu jechuudha. So yeroo kamiyyuu inboxiidhaan Facebookiin meeseejiin isiniif ergu tokkollee hin jiru. Kanaafiyyuu karaan inni isiniif ergu isaanii karaa imeelii isaaniitiin qofa. Imeeliin immoo @facebook.com jedhu qofaan isiniif erga. Maqaa namaa dha'ee fakkeenyaaf imeelii nama biraa kan ta'e kan kana adda ta'e yoo kan argitan ta'e tasumayyuu linkii isaniin tuqinaadha. Facebookii fi Instagram irratti linkiin akkanaa yoo kan jiraatu ta'e iskaamaroota warroota hanna qofa adeemsisan karaa sirrii hin taane jechuudha. So isaan irraa of eeguu qabdanii warroonni Facebookitti fayyadamtan akkanuma Instagramatti fayyadamtan. Keessattuu karaa kanneen iskaamaroota baay'eetu argama waan ta'eef irraa of eeggannoo gochuu hin dagatanaadha. Viidiyoo kana keessatti karaalee ittiin Facebook page irraa qarshii argachuu dandeessan karaalee shan isinitti agarsiisee jira. Karaalee kanneen itti fayyadamuudhaan Facebook page irraallee karaa kanaan qarshii hojjechuu ni dandeessanii. Promotionii adda addaa hojjechuu ni dandeessan, karaa adda addaatiin hojjechuu ni dandeessan. So dandeettii keessan gaafata, dandeettii abdanitti fayyadamuudhaan karaalee kanneeniin Facebook irraa qarshii hojjechuu ni dandeessan. Egaa dhaggeeffattoota koo kanaan dura akkaataan TikTok irraa, Facebook irraa, Instagram irraa qarshii hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisee ture. Har'a immoo karaa Facebook page irraa qarshii hojjechuu dandeessan isinitti agarsiiseera. Karaa kanneenitti fayyadamuudhaan qarshii hojjechuu ni dandeessan. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoo kana like, share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadhaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.